Ooltanii bultanii akkam jirtu fayyaa keessanii barnoota namni qabadhee jiru waa'ee dhukkubbii daa'imman yeroo talaallii fudhatan qabaatan kan hir'isuuf maatiin maal gochuu qabu kan jedhudha. Daa'imman kan talaalchistanii beektu taanaan yookaan akka isaan kittibaatii fudhatan taasistanii beektu taanaan keessumaa yeroo lilmeedhaan kittibaatiin kennamuuf dhukkubbii akkamii akka itti dhaga'amu akka isaan bu'an beektu. Mee kana ilaalchisee akkamiin dhukkubbii hir'isuu qabu maal gochuu qabu kan jedhu akka armaan gadiitti hordofaa. Talaalliin akkaataa itti daa'imman dhibee adda addaaf akka hin saaxilamne dursinee ittiin ittisnu keessaa kanneen akka harka dhiqachuu yookaan hand washing akkasumas immoo aannan harmaa akka hodhan taasisu kanneen gurguddoo ta'anidha isaan kun. Egaa isaan kana keessaa tokkodha jechuudha talaalliin. Faayidaa hangana hin jedhamne qaba. So gatii salphaadhaan haala salphaadhaan daa'imman akka dhibee adda addaaf hin saaxilamne karaa itti goonu keessaa tokko harka keenyaaf harka isaanii dhiquudha yookaan hand washing, aannan harmaadhaa hoosisuudha, daa'imman talaalchisuu, nyaata akka nyaatan taasisuu. Isaan kun egaa kanneen gurguddoodha. Talaalliin egaa kanaaf fakkaataatti daa'imman akka dhibee adda addaaf hin qabanne goosnu keessaa isa guddaadha jechuudha. Isaan keessaa kan lilmeen qaama isaanii yookaan qaama daa'immanii irra waraanaman yookaan ogeessi waraanu dhukkubbii qabaachuu malu. Akkasumas dhukkubbii qaba. Akkasumas isaa muraasaaf qaamni isaanii ho'ina godhachuu danda'a yookaan ho'inni qaama isaanii dabaluu danda'a, bakki sun xiqqoo ta'uu danda'a. Akkasumas illee dhukkubbiin adda addaa diskomfortiin adda addaa itti dhaga'amuu danda'a. Xiqqoo harma fedhuu dhiisuu danda'u, baay'ee boo'uu danda'u. Diskomfortiin ni jiraata egaa. Haa ta'u malee faayidaa isaa waliin gaafa ilaalamu miidhaan inni fidu kun miidhaan xixiqqoo kun gonkumaa kan wal madaalu miti. Kanaaf daa'imman akka talaalaman gochuun baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee diskomfortii qabu dhukkubbiin itti dhaga'ama. Ho'ina qaamaa godhachuu danda'u, bakki sun dhiita'uu danda'an irraa kan immoo tiriit gochuu qabna. Kun in uumamaa kana garuu hir'isuu qabna. Akkuma nama kamii daa'imman peenii godhachuu qaban, dhukkubbii itti dhaga'amuu qabu kan immoo hir'isuu qabna jechuudha. Dhukkubbii kana hir'isuuf wantoota maatiin gochuu qaban gurguddoon hedduudha. Isaan keessaa kanneen muraasni ni jalqabaan fooxaan maruun ciibsuu yookaan suwaadiliin gabeebeedha manni kuni. Kanaan dura akkamiin akka daa'imman fooxaan marree ciibsinu hanga yoomiitti akka akkas gochuu qabnu kaaseen ture. Fooxaan maranii ciibsuun tokko dhukkubbii hir'isuuf ni gargaara. Fakkeenyaaf akka yeroo talaallii fudhatanii jechuudha. Gara biraa immoo ijoollee garaa ciniinnaa hiixatanii baay'ee boo'aniif boo'icha kana yookaan excessive crying isa jedhamu kana daa'imman yeroo hedduu hiixatanii fayyuma boo'aniif amala kan hir'isuu qaba jechuudha. Akkasumas immoo hirriba boqonnaa qabu akka isaan rafan taasisa. Ijoolleen akka kanaan gaafa fooxaan maranii ciibsinu hirriba yeroo dheeraa rafu. Kana malees immoo harki isaanii akka uffata sana keessa turu taasisuun akka isaan of moccorre taasisa. Qeensi daa'immanii xiqqooma yoo taatu sharpii qara waan ta'eef of moccoruu danda'u. Kanaaf immoo suwaadilingii kun daa'imman fooxaan maruun kun kan hir'isa jechuudha. Haa ta'u malee tokko hanga ji'a 4 qofattidha kan kana gochuu dandeenyu. Ji'a 3 hanga ji'a 4 qofatti hanga isaan ofirra gaggalagaluu jalqabanitti jechuudha. Inni gara biraan immoo akkas goone dugda qofaanidha kan ciibsuu qabu. Akkasumas baay'ee isaan qabuun qabu wanti kun baay'ee ta'e ta'uu qabu. Xiqqoo relax kan ta'e socho'uuf akka isaanii mijatutti ta'uu qaba. Akkasumas baay'ee itti maruu hin qabnu. Marsaa tokko marsaa lama caalaa itti maruu hin qabnu jechuudha fooxaa kana. Haa ta'u malee akka waliigalaatti fooxaa maruun ciibsuun daa'imman akka dhukkubbiin isaanitti hin dhaga'amne yookaan akka dhukkubbiin isaan irraa irratu ni taasisa jechuudha. Inni gara biraan wantoonni sukkaara qaban yookaan wantoonni mi'aawoo ta'an daa'imman waggaa 2 gadiif kennuun amala dhukkubbii hir'isuu waan qabuuf sukkaara fallaana shayii tokko bishaan qulqulluu siinii tokkoon siinii bunaa tokkoon bulbullee darbee afaan isaaniitti cobsuun gaariidha. Swiitii wantoonni mi'aawoo ta'an amala dhukkubbii hir'isuu qabu daa'imman biratti. Haa ta'u malee akka hanga ji'a 6tti daa'imman aannan harmaadhaan ala waa tokko fudhachuu qaban jedhama. Haa ta'u malee garuu yeroo talaallii yeroo daa'imman kittibaatii fudhatanii dhukkubbii qabaatan bishaan qulqulluu danfisnee haa ta'u kan samsamamee gurgurame siinii tokko sukkaara maankiyaa tokkotti maknee waliin danfisnee afaanitti cobsuu dandeenya. Yookaan immoo kan bifa qorichaan qophaa'ee faarmaasiitti gurguramu jira sucrose solution kan jedhamu yookaan glucose solution kana binnee fi dursineetti qopheessinee yeroo isaan talaallii fudhatan kennuufii qabna jechuudha. Kun dhukkubbii ni hir'isa. Inni gara biraan haadha buddeenaa afaan kaa'uudha. Haadha buddeenaa qofuma isaa afaan kaa'u yookaan immoo haadha buddeenaa kana bishaan sukkaaraan bulbulle kan armaan olitti jenne sanatti cuupnee afaan kaa'u
yookaan qofuma isaa afaan keenya yookaan immoo bishaan sila jenne bishaan siinii tokko sukkaara maankiyaa tokko yookaan fallaana shinii tokkotti daballee bulbullee qopheessine sanatti haadha buddeena kana cuufne afaan yoo keenya yeroo dhukkubbiitti dhaga'amu kana hodhu kun immoo dhukkubbii ni hir'isa jechuudha. Inni gara biraan harma hoosisuudha. Harma hoosisuun kun egaa harmi aannan harmaadhaa amala mi'aa ta'e qaba. Mi'aan achi keessa jiru sun dhukkubbii hir'isuun ni gargaara jedhama. Akkasumas immoo hammachuu fi sagalee xiqqaa fi qallaan itti asaasuun haasofsiisuu yookaan sossobuu ofitti qabanii hammachuu akkasumas immoo sagalee xiqqaa fi qallaan itti asaasuun sossobuun dhukkubbii ni hir'isa. Namni kamuu gaafa namni keer isaaf godhu dhukkubbiin xiqqoo irratti hir'ata jechuudha. Inni gara biraan immoo garaan ciibsuu. Daa'imman hanga waggaa tokkotti garaan ciibsuu hin qabnu jenneerra. Haa ta'u malee ilaalaa yoo garaan ciibsine yookaan toomii taa'im darbee garaan ciibsuun faayidaa hedduus qaba jenneerra. Kun egaa waan garaagaraa lamanaa tokko garaan ciibsuu hin qabnu jenneerra. Lammaffaan immoo garaan ciibsuun faayidaa hedduu qabda jenneerra. Kana jechuun maaliif garaan ciibsine biraa deemuu hin qabnudha. Daqiiqaa muraasaaf garaan ciibsuun faayidaa hedduu qaba. Akka isaan amma hin hirqinfanne godha, akka isaan hin bulgaafanne godha. Akkasumas immoo akkuma amma jennee dhukkubbii hir'isuu amala akkasii qaba. Faayidaa hedduu qaba. Haa ta'u malee yeroo garaan ciibsinu ilaaluu qabna bira teenye. Witness gochuu qabna. Toomii time should be witnessed. Garaan ciibsine biraa deemuu hin qabnu nama waggaa tokkotti. Inni gara biraan immoo dibata dhukkubbii hir'isan kanneen naannoo qaama isaanii itti lilmeen waraane kanneen dibaman jiru toopikaal kan ta'an jechuudha. Eddeema lilmee waraane sana dibnee dhukkubbiin akka irratti kan taasisan daawaan tokko jiru liidokeen, kireem, daayikiloofeenaak kanneen waan tokko jiru kan dibaman kanneen kana ogeessa fayyaa mariisisneef humna dibuufii qabna jechuudha. Inni gara biraan immoo yooma baay'ee dhukkubbii godhatanii amala dhabanii baay'ee rakkisan daqiiqaa muraasa dursinee osoo isaan talaallii sana fudhatin jechuudha. Kan lilmeen fudhatan yoo ta'e daqiiqaa 20-30 dursinee parastaamoolii sappooliserii yookaan karaa fintixxaa isaanii galchuu fi akkasumas immoo garaagarummaa isaa 6 hanga sa'aatii 8 guyyaatti 3-4 guyyaa tokko lamaaf akka ogeessi fayyaa nu ajajetti galchuun barbaachisaadha jechuudha. Osoo nuti ilaallu daa'imman dhukkubbii cimaa qabaatanii rakkachuu hin qaban sababa talaalliitiin. Sababa kana sodaachuun immoo maatiin tokko kanneen mana yaalaa talaallii geessuu hambisan jiru. Baay'ee dhukkubee yeroo darbe baay'ee ho'ina godhatee inni ta'ee maal jechuudha. Daa'imman yeroo talaallii fudhatan ho'ina qaama godhachuu danda'u, dhukkubbii godhachuu danda'u, dhiita'uu danda'a bakki suni. Haa ta'u malee tiriit gochuu qabna. Malee talaallii sana dhiisuu hin qabnu jechuudha. Inni gara biraan yoo bakki sun yookaan bakka lilmeen waraane sun kan dhiita'e ta'e ammoo uffata bishaan xiqqoo ho'een jiidheen bakka sana sukkumuufi. Bakka lilmeen waraane sana bakka dhiita'e sana uffata xiqqoo yookaan jirbii bishaan xiqqoo eenjiisnee sukkumuufiin akka dhiitoon sun qannasu taasisa jechuudha. Haa ta'u malee dhiitoon sun yookaan dhiita'uun sun sa'a 48 hanga 72 gidduutti ofuma isaa deebi'ee bada. Akka waliigalaatti kan jiru kanadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.